Waxabajjii 25 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattoota gosa barnootaa garaagaraan barsiisaa ture har'a eebbisiise. Yuunivarsiitiin Wallaggaa muummeewwan barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 920 har'a eebbisiiseera. Ittaanaan pirezidaantii dhimmoota akaadaamii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Malkaa Hiiqaa saganticha irratti haasaa taasisaniin Yuunivarsiitiin Wallaggaa hundeeffama isaarraa eegaluun barattoota 90,000 ol barsiisuun biyyaaf gumaacheeraa jedhan. Bara kanas marsaa 21ffaa barattoota digirii jalqabaa, digirii lammaffaa fi digirii sadaffaan waliigala barattoota 920 eebbisiiseera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tasfaayee Lammaa gama isaaniin barattootaa fi maatii barattootaaf ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Sirna eebba barattootaa irratti barattoota, maatii barattootaa, seeneetii yuunivarsiitichaa dabalatee keessummoonni affeerraan taasifameef argamaniiru. Balaa kirkira lafaatiin Veenzuweelaatti lubbuun namoota 164 darbuun dhaga'ame. Veenzuweelaatti kirkira lafaa walitti aansee mudateen lakkoofsi namoota lubbuun darbanii 164 ga'u pirezidaantiin yeroo biyyattii Deelis Roodirigeezii beeksisaniiru. Magaalaa guddoo biyyattii Karaakaas keessatti addaan fageenya daqiiqaa tokkoon kirkirri lafaa mudate Reektar iskeelii 7.2 fi 7.5 ta'uun beekamuusaa dhaabbanni qorannoo Jiyooloojii Ameerikaa USGStu beeksise. Balaan sun waggoota 125 keessatti amma kirkira lafaa mudatan keessaa isa guddaa ta'uun kan galmaa'e yoo ta'u, haga ammaatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 164 darbeeraa jedhame. Naannoo biyyattii Laaguwaariyaa jedhamutti balaa sanaan namoonni meeqa akka du'an haga ammaatti hin beekamne. Namoota du'an malees namoonni 100 lakkaa'aman kan madaa'an yoo ta'u, namoota gamoon irratti jijjige hedduu baafamaa jiraachuus himameera. Akkaataa ammeenya balaa sanaan lakkoofsi namoota du'anii baay'ee dabaluu akka danda'u dhaabbaticha wabeeffachuun Rootarsiitu gabaase. Humnootni Huusii qubannaa humna waraanaa Israa'el ilaalchisee Somaalilaanditti haleeluuf akka jiran akeekkachiisan. Humnootni Huutii qubannaa humna waraanaa Israa'el ilaalchisee Somaalilaand haleeluuf akka jiran akeekkachiisan. Sochiin Huutii Yemen Somaalilaand keessatti waraanni Israa'el kamiyyuu akka hin argamne akeekkachiisa cimaa kenneera. Kunis kan ta'e Teel Aviv loltoota humna addaa 50 ta'an gara Somaalilaand erguu ishee gabaasni erga ba'ee guyyoota muraasa boodaadha. Mohammad Alfiraa miseensa waajjira siyaasaa garee sanaa yoo ta'u, wiixata darbe akka jedhanitti sochiin Israa'el Somaalilaand keessatti taasisaa jirtu yaaddoo guddaa kan uumudha jedhan. Kana malees naannichi riqicha galaanaa addunyaa keessaa isa tokko kan ta'e Galaana Diimaa fi ulaa Baab al-Mandaab keessatti iddoo dhimma tarsiimoo ta'e qubachuu ta'uu eeraniiru. Alfiraa sochiin diina Israa'el achitti godhamu kamiyyuu yaalii to'annoo karaalee galaana murteessoo kanaa fi nageenya naannoo jeequu ta'a jechuun dubbataniiru. Itti dabaluudhaan Israa'el galaana Somaaliyaa keessatti nageenya Yemen irratti balaa ta'uu ibseera. Hoogganaan isaanii Abdul Malik Al-Huutii duraanis yeroo Israa'el yookaan Ameerikaan Somaalilaand keessatti argaman deebii cimaa akka argatan akeekkachiisaniiru. Alfaraan akkasumas nageenya galaana diimaa eeguuf buufata waraanaa alaa hin barbaachisu jechuun itti gaafatamni nageenya naannoo biyyoota naannichaa akka ta'e ibseera. Akeekkachiisni sun kan dhufe yeroo Israa'el Somaalilaand keessatti sochii dippiloomaasii fi nageenyaa dabalaa jirtuutti. Guddee 25 keessatti Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa erga kenniteen booda mootummaan federaalaa Somaaliyaarra mormii cimaa kaa'eera. Somaaliyaan immoo Somaalilaandiin kutaa biyya ishii ta'uu irra deebi'uun mirkaneessitee jirti. Yaadonni dhiyeenya kana dubbataman kunneen gabaasota Israa'el Somaalilaand keessatti buufata odeeffannoo ijaarteetti akkasumas dooniiwwan daldalaa Israa'el kan galaana diimaa keessa darban doorsisa humna Huutii irratti ittisuuf buufata waraanaa galaana naannichaa keessatti hundeessuuf karoorfataa jirti jedhan hordofee kan dhufedha jechuun Somaalii Gaardiyaantu gabaase.